السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا بليوان وروني channel كديجا برورا بس تجلت ترجمتانو جرتوا بجرات نسين جتا إن شاء الله سجنتان كينيا أكو متفوفيت تجرا خليس مخرج الحمزة بفهيف زيتني صفة إسي ولنسيني بدبر سيت هنجرا هرموني مخرج الباء بفهيف زيتني إن شاء الله صفة إسي ولنسيني بدبر سا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الباء بانطباق الشفتين على بعضهما وصفاتها 5: جهر وشد ومستفل ومنفتح ومقلقلة. مخرج الباء إدوبان الرابات بانطباق الشفتين على بعضهما هدي كينيا لمن ولنهن غرين سي غريتو قودن غرين سي غريتو باتي akkaataan isii yookaan sifan isii 5: jahrii kan yeroo dubbannu kokkeen girriftu, shiddaa kan yeroo dubbannu sagaleen qabamu, mustafila kan yeroo dubbannu sagaleen konkolaatee karaa alaa gadi bahu, munfatiha kan yeroo dubbannu sagaleen olii hin maramne irraa banamu, wamuqalqalatun kan yeroo dubbannu sagaleen sosochootu. Makhrajul hamzaa irraa sifni isaanii tokkuma qalqalaa qofaan adda ba'u. Qalqalaan jechuun egaa jahriidha kan yeroo dubbannu kokkeen girriftu. Kanaaf sifni siisanii hamzaan immoo sifa 4 qabdi, qalqalaan sifa 5 qabdi. Isaanii wanti gargar taasise qalqalaadha. Kanaaf jajjabaadhati inshaallah sifa siillee akka adda baafadhaati hundi keessanuu ni qaraatu. Garuu qubee huruufan lakkaa'uu qofa osoo hin taane bakka isiin irraa baatuuf sifa isiillee baruun dirqama waan ta'eef jajjabaadhaa. Waanuma barataa jirurraa isiniif qoonna. Dogongora jiruuf immoo afoonaa lillaan on jechaa laayikii, koomantii, sheer, sabiskiraayibii gochuun nu jajjabeessa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Afoonaa lillah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.